Breaking news har'a egaa oduu haarawaadha qabadhee kan isin dhufe keessattuu warroonni YouTube hojjettanii fi YouTube hojjechuudhaaf immoo tattaafachaatiin jirtan yookaan immoo haarawa eegaluudhaaf qophii irratti argamtan viidiyoon tun isiniif hojjetamti. Egaa YouTubein seerota haarawaa yookaan apdeetiiwwan haarawaa yeroo garaagaraa ni fida. Apdeetiiwwan kanneen keessaa immoo isa murteessaa ta'e bara 2027 kan hojii irra oolu baaseetiin jira. Kunis Feebruaarii 2027 hojii irra kan ooludha. Seerri kunis maalidha? Maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. Akkanumallee seerri kun kan ilaallatu guutumaan guututti warroota YouTube chaanaalii haarawa banatanii hojjechaa jiran monetizing ta'ii yookaan immoo seera YouTubeidhaa guutanii hojii hojjechaa hin jirre yookaan qarshii hojjechaa hin jirre kan ilaallatudha. Yookaan immoo gara YPP'tti warroota hin seeninidha kan ilaallatu guutumaan guututti jechuudha. Seeronni jijjiiraman kunniin keessattuu wachaawarii keessa qabatee akkanumallee subscriber wal qabatee wantootni tokko bal'aan jijjiiramaniitiin jiranii seeronni kunniin maal fakkaatu kan jedhu waliin detail ni ilaalla. Seera itti aanu keessatti immoo viidiyoo gabaabduu itti aantu keessatti immoo kan ilaallu warroonni YouTube chaanaalii banatanii YPP'tti seentan yookaan immoo miseensa YPP taatan YouTube partner program keessa warroonni jirtan fi YouTube chaanaaliin keessan qarshii yookaan immoo doolaara generate gochaatiin jiru qarshii irraa hojjechaatiin jirtan sittingii sirreeffachuu qabda yookaan immoo accept taasisuu qabdan sittingiin takka dhufteetiin jirti. Egaa viidiyoon kun keessattuu kireetaroota warroota YouTube kireetara ta'anii fi YouTube irratti hojjetan warroota broadcastiiwwan gurguddaa qabdan warroota immoo oduu miidiyaawwan news jedhamu kanneen irratti hirmaatan kontentii adda addaatiin warroota YouTube irratti hojjechaa jirtan warroota ammas jalqabdan ta'ee warroota immoo monetized taatanii YPP keessa seentanii hojjechaatiin jirtaniif hunda keessaniif iyyuu viidiyoon tuunii lama murteessaadha. Isa har'aa waa'ee subscriberaa fi akkanumallee washaaworiidhaa seera haarawaa apdeetiin haarawaa baay'ee maal fakkaata kan jedhu detail ilaalla. Isa taanu keessatti immoo warroonni YouTube chaanaaliin keessa monetized ta'ee qarshii hojjechaa jiru seera tokko yoo hin sirreeffatin sittingii takka yoo hin sirreeffatin guutumaan guututti YouTube chaanaaliin keessan qarshii hojjechuu hin danda'u. So seerri kun maalidha? Akkamitti walii galtee uumuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Seerri YouTubeidhaatti qoosii amma ulfaachaatiin deemaatiin jira. Amma YouTubein akka kanaan dura nu beeknu irraa competitionin bakka itti babal'achaatiin deemnu wal dorgommii ciccimaan bakka itti dhufaatiin jiru. Akkasumallee seerri isaallee fooyya'aa artificial intelligence kanallee dabalatee wanti isin hojjettan illee guutumaan guutuu seera YouTubeidhaa cabsuu kan qabne. Kanaan dura viidiyoo jalqaba irratti waraabee irratti YouTube chaanaaliin kan koo sadiitu cufame guyyaa takka keessatti. YouTube chaanaaliin kun wanti cufameef seera YouTubeidhaa waan cabsiif wanta biraati miti. So seera YouTube irraa yoo cabsitan kanaan dura dhiifamallee yoo jettanii fi appilii dhiyeeffatan yookaan immoo iyyannoo dhiyeeffatan isiniif laalan tureen amma immoo guutumaan guututti directidha jechuudha. Kan remove godhan. So seerota kanneen beekuun dirqama waan ta'eef seeronni kunniin maalidha? Warroonni YouTube chaanaalii haarawa bantan abdiis isin kutachiisa. Garuu immoo cimtanii hojjettan. Cichitanii hojjettan galma gahuu ni danda'ama waan jiru qabattanii yoo kaatan akka gaariitti akka hojjettanii seera kana isin dhaqqaba. Nageenya sin daganne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Marab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa har'a seera YouTubeidhaa haarawa breaking news qabadhee isin dhufee jira hangalumaatti. Nafana turan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnoota teekinooloojii hojiiwwan onlaayinii fi reaction viidiyoowwan adda addaa irratti darban waan ta'eef subscribe gochuu hin irraanfatina yeroo hundayyuu like share godhaa guys support nu godhuun dagatinaadha gara seera keenya kanarraatti ceena. Egaa seerri har'a jalqaba bahee egaa seerri kun Feebruaarii 1 bara 2027 hojii irra kan ooludha. Seera hedduu kenna nu gaddisiisedha. Kanaan dura subscriber 1000 fi wachaaworii 4000 YouTubein seera isaa keessatti nu gaafachaatiin ture. Salphamatti jechuudha. Monetized gochuudhaaf YouTuberri haarofni tokko jechuudha. Amma inni kun jijjiiramee subscriberri 1000 akkuma jirtu taatee wachaaworii immoo dabilii gochuudhaan 8000 wachaaworii godhaniitiin jiran. Wachaaworii 8000 Itoophiyaa keessatti YouTuber haarawaaf. Ni ulfaata miti? Eeyyee. Garuu immoo yoo cimtan akkoo akka gaariitti galma gahuu dandeessani. Even yeroo namni YouTubein daawwannetis waggaa 8 dura YouTube chaanaalii banneetiin monetized gooneetiin jira akkoo. So hojjechuu ni dandeessa. Cimtanii jechuudha. Sirriitti cichitanii hojjettan. So karaan sistemni itti fayyadamuu qabdanillee tokko ni jira. Isas boodarra viidiyoo lammaffaa waraabamtu irratti isiniif ibsa. Isas itti fayyadamaadha. Inni lammaffaadha immoo short viidiyoo kanaan dura or jedhaniiti. Amma subscriber 1000 fi wachaaworii 4000 or jedhanii guyyaa 90 keessatti yookaan 3 keessatti wachaaworii short viidiyoon yookaan viidiyoon daqiiqaa takka gadi view miliyoona 10 yoo argatte
kanaan dura monetized gochuu hin dandeessan seera kanaan illee kanaan dura YouTube channel keessan. So isinis dabilii taateetiin jirti. Ante YouTubein garuu miqqanya ta'aatiin jira dhugaa. So isis dabilii taatanii miliyoona 20 godhan. Shorti viidiyoon keessan guyyaa 90 keessatti miliyoona 20 yoo kan ilaalamu ta'e nama miliyoona 20 okay monetized gochuu ni dandeessa yookaan immoo gara YPP YouTube channel keessan seenuu ni danda'a jedhan. Kana yeroo jedhan immoo seera YouTube eeguun illee community guidelines strike copyright strike seera YouTube kanneen illee eeguun illee asuma keessatti jira jechuudha. So kanaafiyyuu seerri kun seera haaraa baheedha jechuudha. Xiqqoo isii warroota YouTube haaraa jalqabdaniif hedduu tokko isinitti ulfaatadheetii yaada. Garuu immoo jabaattanii hojjettan. More content bareeda qabattanii yoo dhuftan uma rakkoon qabu galmaan gahuu dandeessanii. Broadcastiiwwan caccamoon kunneen al tokkoon galma gahuu kan danda'an viidiyoo takkaaf lamaan monetized kan taasisaniif contentiin isaan qabatanii dhufan, ideyaan isaan qabatanii dhufan maya more nama kakaasa waan ta'eef jechuudha. So isinis kakaatanii waan gaarii hojjechuudhaaf miseensi keessaniif nama keessaniif nama maatii keessaniif waan gaarii dhiyeessuudhaaf yoo yaaddan kana gootuun ni danda'ama. So kunis Feebruaarii takka bara 2027 ji'oota almost ja'a naannoo ja'a 5 fi guyyaa 20 akkas naannoo san fakkaate. So hojiirra ni oola bara haaraa Feebruaarii takka bara 2027 irratti ammaan booda subscriber 1000 fi wachaaworii 400 kan monetized gochaa turre subscriber meeqa ta'a jechuudha. Subscriber 100 ammas achuma wachaaworiin garuu 8,000 dabilii ni ulfaatti. So garuu hamma danda'ameen jabaadhaatti hojjedhaadha. Karaa ittiin monetization keessan salphamatti illee monetized gochuu dandeessan sistemoota bal'aa isiniif dhiyeessina. YouTuberoonni YouTube irraa qarshii hojjechaatiin jirtan immoo setting takka accept gochuu kan qabdan viidiyoo itti aantu keessatti isiniif waraaba. Akkamitti accept gochuu akka dandeessan dirqama YouTube channelin keessan qarshii hojjechaatiin akka itti fufu gochuudhaaf waliigaltee kana YouTube channelii keessa wajjin YouTube wajjin uumuu qabdanii accept gochuu qabdan seera kana yookaan immoo setting tana sirreeffachuu qabdanii seera kanas fudhachuu qabdanii accept gochuu qabdanii seera haarawaadha waan ta'eef update bal'aa of keessaa qaba. So viidiyoo itti aantu keessatti update babal'oon kunillee maalidha? Akkamitti seera kanallee accept gochuu dandeenya warroonni YouTube channelii keessan banatanii YouTube channeliin keessan YPP keessatti argamu yookaan miseensa YPP dha ta'e YouTube partner program keessatti hammatameetiin qarshii isiniif kafalaatiin jiru jechuudha. So seera kana waliigaltee uumuu qabdanii seerri kunis maalidha? Hanga yoomiitti waliigalteen kun kan xumuramullee kan jedhu isiniin dhaqaba. Viidiyoo itti aantu keessatti wal argina. Kanarraa seera YouTubeedha. Haala kanaan ciccimeetiin jira. Shorti viidiyoodhaan wal qabatee illee miliyoona 20dha kan isin gaafatu. Guyyaa 90 keessatti viidiyoon shorti viidiyoodhaa isin gallakkiftan miliyoona 20 nama miliyoona 20 yoo kan daawwatamu ta'e salphumatti subscribe gochuu okay. Monetize gochuu dandeessan, apply gochuu dandeessan okay. Isiniif galee ittiin jira jedheetii yaada. Akka irraa barattan immoo abdii qaba. Kanaafiyyuu abdiin kutatinaadha. Jabaadhaatti hojjedhaa. Akkamitti hojjettanii galma gahuu dandeessan kan jedhu karaawwan marayyuu recommend isiniif godhaatiin ni deema. YouTube channelin keessan tokkoffaan YouTube channelin Soofumar kanaaf subscribe godhaa. YouTube channelii keenya immoo lammaffaadha banneetiin jira Soofumar official kan jedhu akka tasaa YouTube channelii kanarratti rakkoo yoo uumame achirratti wal argina waan ta'eef isas join gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa. Link isaa description jala isiniif kaa'eetiin jira. Achirrallee seenaatii salphamatti Soofumar official jedhaati search godhaa salphamatti ni argatta waan ta'eef. Kanarraa sanatti murra jira. Warroonni YouTube channelii kanaaf hawwatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatti walitti deebina hangasitti nagaan jiraadha.